kanarraa jechuudha waan akka dubartiidha walitti haasidiidha takka rabbiin hangarsiifne jechuudha. Dubartiin bar waliin nyaadhee hin beektu waliin dhugee hin beektu waliin dabbada ammishaa dabarsee waliin hin beektu gaafa walitti kaate dubartoonni jechuudha. Wallahi wama akka dubartiidha walitti haasidiidha takka rabbiin hangarsiifne maal akka ta'e ani hin beeku jechuudha. Amma mee ganniidha artigistiin irraa wallahi naa jaabidi ijoolleen tun lamaan jechuudha. Gaafa duraaniin akkasitti bararanii airportii keessatti akka waan wannoo bu'ee kanatti jechuudha akka dhiiraatiin wal baadhatan kana jechuudha jaalala isaanii waaw jedhaa ture. Gaafa oomaan ta'aniitiin Dubaayitti wal faarsan jechuudha maashaallaan jedhaa ture jechuudha. Amma deebi'anii kaleessa kaameraa ofii fiiltarii kaattee saraataa fardaa ofii goote isii irratti ammoo fiiltarii kaameraa irratti achi deebiftee gizee akka viidiyoo waraabaniif dabarsitee kennitu deebitee koomentiidhaan waan barreessan irra kolfitu na jibbisiise dubartii maa ta'u ደግሞ ጥቁሩንም ቀዩንም የፈጠረ ፈጣሪ ነው። በፈጣሪ ስራ አትግቡ እሺ። ነሞኒ ቢፋነመ መዳልተንኩ ወላሉም ማለት እሺ። ጉራቸስ ዲማስ ከኑም የዋቀቶኪች ጉራቹም ኒሞ በሬዲ ነው እሺ። ጥቁረት ውበት ነው። ብላክ ኢዝ ቢዩቲፉል ጃት ፈረንጂ ነው ሲናገር አቲ ጉራክ ዳት አታውካ ዋቀና ኡሜ ደሚ ዋቀ ጋፈዱ ሄጄ ፈጣሪ ለምን ጥቁር አደረከኝ ልበል አልልም። አቦጂክ ይባረክ እንኳን ጥቁር አደረከኝ። ምክንያቱም እኔ ቆንጆ ነኝ ለራሴ ዋቃኒ ሞርሙ ማልፍ ከነነጎቴ በገነጎቴ በገጉራቲ ተይ ጉራቹም ኒበሬዲ ነሺ ነመ ከነረት ቢፋነመ መዳልተን ነምኒ እኙም ማሳት ይመለ ቢፋን ይመዳለ ሙሽንኩ ወላሉም ነመቃኒስ ወጃዋቃ ኪሰሴነኒ ሆርፉ وبركاته جرجتو بلوانكيا lugar betul fi roba ewan nak social media kana jibbu fi live lesenu roba media kana rahirmatu akana dabbaru nagodu kesa yero tokko sigtinna jolle kenna kan sabamille wama qeqanille wama tinqo sanille wan rahasanille wan agenda godatolle be kunam ne nak mo hola marata yaa'u sabamille namni tokko ilmi nama hundi uma rabbiti dimanis gurrachis adinis isinigale hunda rabbitu namni akka waan oromo miileena jahatama keessa ganniin qofti gurraatti taateetitti ajanda godhatanii waan guddaa godhanii irraa iyyuu dhugamatti hagam namni kenna wallaalaa fi doofummaan haga lafeetitti gannu seenu agarsiisa. inni lammaffaa ammoo social media kanarratti abbaan feete dhiirriyyuu shamara miti anas dabalatee isinis namni kamuu filtarii ni fayyadamu isini galee filtarii fayyadamuun cubbuudhaa miti abbaan barbaade fayyadamuu danda'a abbaan barbaade dhiisuu danda'a fuulli namaa garuu normaaliin uumaa rabbiiti abbaan feete beekaa feete ta'e jabaa feete ta'e fuula rabbiin namaa kenne keessattuu laal akka yeroo doofummaa warra dur adii sanitti isini galee doofummaa warri adii hin beeyna jedhee ummata gurraacha akka qoshashaatiin laalaa ture san har'a isin oromoon sanuu osoo adiin nama tuffate gurraacha dhoqqeen akka ofiyoo nama tuffatu ammoo dhugamatti nama jibbisiisa. Kanaaf wanti isin godhaa jirtan waan nama qaanfachiisu waan nama jibbisiisudha. Ganniin ammoo mucayyoo jabduu nama qaalii nama saba isiitiif sagalee taatu nama rakkate cinaa dhaabattuudha hamileen siin cabeen. waan rabbi si uumen fatay dijra gurraachi ammoo afrika ummata biiliyoona meeqaadha sinigale kanaaf hooladhan warri tiktookii fi miidiyaa kun garuu adada isin waa'ee namaa dubbataniin hagam akka sammuun keessan duwwaa ta'e agarsiisa uf qusadhaa ቢያንስ ሰውን በጥቁረቱ ለማሸማቀቅ የምትሞክሩ ጥቁረትስ ውበት ነው ጥቁረት በጣም የቆንጅና ምልክት ነው አለች ያ ጥቁረት ውበት ነው አንቺ አሁን ይሄን ቪዲዮ የሰራሽው ገኒን ለመከላከል ነው I know that ግን ጥቁረት ውበት ከሆነ ለምንድን ነው ገነት በዚህ ልክ ራሷን በፊልተር የቀየረችው ደንገጠናል ስናያት እንዴ ደፈን የመዳም ቅበል ሆስፒታል ነው የገባው ግፊቱ ተነስቶበት እሷን ያለ ፊልተር ሲያት ማለት ነው ቢያንስ እንኳን አንዳንዴ እንደኛ ያለ ፊልተር ወጣ ገባ ማለት ነበረባት አሁን ነው ፊልተር ይሄ የለውም ፊቴ ኦሪጂናል ነው ሶ አንቺም ፋሲካ አንዳንዴ ያለ ፊልተር ትገቢያለሽ እሷም ደግሞ ቢያንስ ሌላው ቢቀር ይሄ ነጭ የሚያረጋውን ፓርት ቀንሶ ፊቷን ማሳየት ነበረባት
የኢሬቻን በዓል ለማክበር የወጣ ሰው እንደዛ መደነባበር ነበረበት? በዓሉን ረስቶ ሁሉም እሷን ነው ካሜራውን ያዞረው። ስለዚህ ይሄ ልክ አይደለም። በውበቱ ወይም በጥቁረቱ በቅላቱም ሊሆን ይችላል። በራሱ መተማመን ያለው ሰው በዚህ ልክ ፊልተር አይጠቀምም። ኦኬ። ሲቀጥል ደግሞ ገነት በጣም ነው የምወድሽ። ማሊፍ ቱ ማች ፊልተር ይጎቴ ማሊፍ አስደነገጤ ነማግዛ ደነገጤ ሁሉ ህዝብ ደነገጤ አየሽ ያለ ፊልተር ድንግጥ ጎቴ ልቡ ቀጥ አድርገሻል። ማሊፍ ቱ ማች ፊልተር ይጎቴ አከና ገኒ ቀስቲትያ አሊሲን ጃለዳ ይወላ ዘጋጣሚ አንዳንዴ ፊልተር የምትጠቀሙ የዩቲዩብ የቲክቶክ ሴቶች ማለት ነው ያለ ፊልተርም ኑልን እንደዘርፌ ይወላ እንዴ እኔ እንደው እንገራችሁ ፊልተር ሳረግ ነው መልኬ ብን ብሎ የሚጠፋው እንደዚህ ያለ ፊልተር ስመጣ አምራለሁ ሳንተና إنه أبا خليفة مرحبا شريف وبلين غيل ما نرمو وان حالنا مار سودي مجرى وان الدنيا مسال فجي سودي مجرى مال تاتا يا بلين غيل الرجودان غيسان المان مسلماتي مي المان مسلماتي من الرجودان غيل بلين غيل مال إلى التفقطات كناتين ديمو بلال بن رباح بيتني قرراجة تريبر صحابه تخيستي قالوا رسول برجالة ما كما كتين بيتني وبلتي تانية تورمو غني مچيو بيفان قراتي تغرو خيسيسي أديتنا ديلا بفربي نزي خنن فلتر مالي تاني ردولو مالي حتى أني نغرتم فلترني فايدم اسم فلتر فايدم تنمو فلتر فايدم مالي ديلا خنا كرت والتفاچون ديلا خنا چيسا ولي دبو مالي غني تيا يا قراتي خيسي مركبا يا تم بفان قراتي تخيسي أدي خنا بجتة حملين أكنا راسين جابني وكيف بلتي تيسي أما في كاميرا أو في الركيتة إيسي كاميرا الركافتة كاميرا دوبتة تجرا قلتة ودوسي مجاوي تجدته واصل كي ولي لا يرتو كاميرا الرتا تجرا قلتة كاميرا الركبتي إنغراني كاميرا الرتا تجرا قلتة كاميرا الركبتي يجو مالف كاميرا الركبتي ما برباچي سي كاميرا الركبو ميغون نمان كاميرا سنرتا تجرا قالو قلچون برباچي سي فمالي خالي زغاف ايرپورت كيس دته اكاسيت اول بادته اكاسيت اول فوته اكاسي شروغوتو سن اتي ديمته جنان اكاس غوته اتي بريده جنان اكاس غوته اجولين تم فيديو كولي ولينا سانين بيكن جيسين بيسان جرتو حدا هو مالتو ارغمي جناني اكاسيت لفار رافته كاميرا رتا چيغرا گلچيته وفي سراتا فردا دايته هم بريدي فلتري وفرق أبدي إيشي أكاس قوتي إيسا شمرن كأنمو هريا دبرتي وفرق إيقا يودو تلبون سكي صحابات ومالي هريا دبرتي تنبشان ناكن ننجرينين هريا دبرا وفرق إيقا والله أبانك يا ربي ككدي وني قرص أباك يا كيسا هنگا هدا gorsa akkayo akka haadhaatiin na guddifte keessa ambayza way akkawtiyan na guddise rabbiin ammallee urmii isiidha ammallee rabbiin isii haadheeressu yoo diqqaate akkayoon tiyyi amma nama waggaa 85ti hanga ammaa jirti gorsa isiin na dhaamte keessa dubartii ofirraa eeginaan jette adunyaa tanarratti wanti ati guddaan ofirraa eegdu naan jette dubartii ofirraa eeginaan jette dubartii naasidiidha dubartii naasidiidha dubartii ofirraa eeginaan garatti dubartii keenya himatinaan jette garatti dubartii jaaladhu malee ofi qabiite dhiyaadhu malee dubartitti garaa hin himatinaan jette abbaan kiyya gizee biyya jiru hiriyaa dubartii irraa na eega wallaahi rabbi kakadhe hiriyaa dubartii irraa na eega hanga dhiirarraa nan eenne dubartii irraa na eega abbaan koo biyyatti yoo an dubartiidhaan hiriyoomee gale iskarbii takka dubartii irraa fuudhee hidhadhee yoo galee faazariin konkoon maraata hiriyaa dubaraarraa na eega hiriyittiin tiyya takka ama biyya alaa kana jirti isiirraa na eegan nama biraa anuu jirtu inti dhiyaadhu isi dhiyaadhaa gaafa isii waliin oole antalamee na hidhame haadaan dhab godhanii gubbasanii na hidhan rakkisanii lubbuu tiyya tana dhab godhanii na keessaa baasanii na keessaa kutuudhaaf jechuudha hiriyaa dubaraa ofirraa eega ankaleessa tigisti san baay'een jaaladhan ture wallaahi tigisti ilu baay'een jaaladha mucattiisan
Hinjiraamiti nama jabduudha. Baay'ee nama dalagatu dhiira dhalattu hin jaaladha. Nama jabduudha nama hojjetatu hedduun jaaladha mucattiisan. Garuu kaleessa namni akka kiyyatti aaree hin jiru. Namni akka kootti aaree hin jiru. Kaamera masan maaliif irratti achi qabdee koomentii teettee koomentii bar ganniin akkas eebade gannii eebade eenyuun kun eebade ganni moo eebade eenyuun kun eebade ganni moo jettee faateen jala barreessitu koomentii ilaaltee kolfiti. Viidiyoo san namatu sheernaa. Yeroodhaan jijjiiramuu qaba. Ilaalchi namaa, hojiin namaa, jechi namaa, gochi namaa. Yeroo hunda ziqqaatii taatanii gadi bu'aa hojii gadi bu'aa qofa dalagu taatanii hin jiraatina. Bakka nutti hin kolfisiisina warra sodaa. Rabbi sodaadhaan nutti hin kolfisiisina. Haa jiraannu mee ofii wal cabsitanii ofii wal xiqqeessitanii namni isinii kolfa. Qooyi ishee kanaan galle yoo amma ambi gaallaa, maalii, jinnii kana jedhe yoo nu arrabsu. Ka isinuu intala Oromoo dhiiga keessan qaama keessa. Isinii galee ta saba ofii Oromoo waliin aadaa kiyya agarsiifadha, duudhaa kiyya agarsiifadhattee isin waliin irreeffataa oolte, isin waliin taphataa oolte, isin waliin sirbaa oolte, dhoksitanii suuraa kaasaa, viidiyoo waraabaa bakka fokkata keessaa fudhataa itti duurtan qooyi jarri warri sun akka isin jaalatu barbaaddanii jarri hoo isin ajjeesuu qabdiyyuu jecha barka isin ofii keessanii Oromoon hagana wal gootu Oromoon Oromoo ta'ee ka hagana wal cabsu jarri kanaa ol isin godhuu qabdiyyuu jechuudha. Argitanii laal kanaa ol isin godhuu qabdiyyu. Kanaa ol isin hin jedhuu qabdiyyu. Maaliif? Warii abbaan gaafa cabsee ormi ija balleessaa jira. Mammaaksa. Yoo Oromoon ofii ka wal xiqqeessu taate, yoo Oromoon waliin dhiitaa oolee, wal dhiitaa oolee, waliin raggaxamaa oolee, waliin burraaqaa oolee, galgala galee ka wal nyaatu taate, isinii galee. Ambi maal isin godha? Qaxxil ደግሞ namaa wal dhabdanii amma immoo rabbii waliin dhabina. Yaa hizbul girrisa. Dhugama isinitti hima. Yaa hizbii keenya, yaa girrisaa keenya. Namaa wal dhabdanii rabbii waliin dhabina. Ka rabbii wal dhabdu gaafa waan rabbi uume keessa seentu. Gaafa bifa namaatiin nama qeeqtu. Gaafa gosa namaatiin nama qeeqtu. Gaafa sanyummaa namaatiin nama qeeqtu. Gaafa ganda namni itti dhalateef. Gaafa ganda namni itti dhalateef. Gaafa ganda namni itti dhalateef nama qeeqtu. Gaafa gosa namaatiin nama qeeqtu. Gaafa sanyummaa namaatiin nama qeeqtu. Gaafa ganda namni itti dhalateef waan namni silaa ofii barbaadee hin filatu waan rabbi isaa kenne nama qeeqtu. Wallaahi namaanii miti. Rabbiin wal dhabdu. Addunyaa kanarratti bifti illee ni jijjiirama. Namni bifa gaarii qabaatu irra sammuu gaarii qabaatu wayya. Isin galee. Sammuu gaarii qabaatu wayya. Maaliif yootti bifti namaa kun hin dulloomtaa, hin dhumaa, fayya jiraa, maaltu jiraa. Sammuu yoo qabaatte garuu haga gaafa qabri galtuutu illee ilaalcha gaarii fi nama wajjin haala gaariin jiraatu. Ammi isin miidiyaa kanarratti ka qaba ganna dhiisaa isin jechisiisu wallaalummaa doofummaadha. Bexaam qoonjiyee naa tokko wallaahi የጥቁር ቆንጆ isin ammoo warri baali kun diimaa maal jettan malee shamara gurraatti qammastanii agarre nu akka nama muuxannoo qabu tokkotti akka nama wannaatitti illee waa baay'ee ilaalla warri dhiiraa kun bitaa ilaalla mirga ilaalla isin galee diimtuu ምንድን ነው? ኧረ በእናትህ ጥቁር ሰው ይግደልህ namni gurraachi na ajjeesu dhugaa rabbi የታጥቱ namni dhiiraa waan akkasii haasoftu yoo dubartii argiteen beeknaa ta'e malee dubartii gurraatti bannaa ta'u እንዴ maal taatan ufiin foggorinaa. Kanaaf amma yoo ajandaa kana isinii gabaabsu Oromoo lafeen arbaa waliin dhahan hin cabdu waliin dhahan cabdii jedhan. Oromoon kaleessallee ofii wal cabsiti ofii wal xiqqeessiti. Mucattiin tuni tarii afaan waan jajjartuuf namoota garii wal dhabuu dandeetti. Miidiyaa kanarra namaa waliin bu'uu dandeetti. Yoo namni isii tuqe nama tuquu dandeetti. Namaa sagalee taati, miskiinaa sagalee taati, warra birrii nyaatamee sagalee taati, warra ijaazaa buufatanii itti barabbaranii birrii irraa nyaatanii simmeetii ofiitti fixatanii lafa gatanii biraa badanii sagalee taati. Dhugaa dubbatu wanti diina isin bitellee kanuma. Isinii galee nama hin kadhan, nama hin geenne, dafqa ofiitiin jiraatte. Shiroo barbaree ofii buna ofii nagadattee waan rabbi si rizqeen jiraatte. Kaleessa gaafa Joordaan jirtullee mana madaamii teessee shintibeetii namaa dhiqxee jiraatte. Nama hin geenne waan nama geettuun hin qabu. Oromummaa ofii jaalatti, gandummaa hin qabdu.
isin arsii taatullee kaan shawan jettu kaan jimman jettu kaan wallaggan jettu nama takka gaddaan qooduma ittiin tolu. Amantii ofii hin jaalatti, eenyummaa ishee hin jaalatti, saba ishee hin jaalatti, rakkataa bira dhaabatti, faaxee abaaramtuu yoo namni gadi taa'e luka keessa bassabi. Simmeetii keessa qoxaaxanii dalagaa dalagadhoo jedhanii hin dalaganne tana gaafa namni itti taphatee isii gate isitu sagalee ta'aafi achi booda kennu amma diinatti ta'anii ajandaa isii godhatan. Dhugaa dubbatuuf weenniin bareeduma isiitiif duuteedhaan. Ganni wanti diina kana hunda isitti bitee miskiinummaa isiin hattuu fi wallaahi warra bal'aa meeqaan wal qabdee wal huutee sagalee taatee. Isin galee waan isiin miskiina kaddaama mana arabaa taniin dhaabattuuf kana hunda diinatti ta'an malee nama geetteeti miti. Even gandummaa unkaan hin qabdu. Really. Nama gandummaa illee qabu miti nama amantiin illee nama qooduu miti. Kana jechuun bareeda sammuuti isiin bareeda aqlii qabdi. Understanding isii baay'ee bareedaadha. Kanaaf dhiisaanii. Dhugamatti rabbi biratti illee nama biratti illee uumaa rabbiitii fi bifa rabbi namaa kennee fi qaama rabbi namaa kennee namatti duuluu fi nama cabsuu caalii wanti nama dabbaraa hin jiru. Garuu poointii takka as raggatee keessatti himu jira. Nuti ka jennee jedha namni tokko tokko. Maaliif jijjiirama bakka wanti kamuu yeroodhaan jijjiiramuu qaba. Ilaalchi namaa hojiin namaa. ለሪ ልታሸማቅቁኝ የሞከራችሁ ጉድ ሞርኒንግ ብላክ ኢዝ ቢዩቲፉል ቤቢ ቦይ ዌር አር ዩ ሊቪንግ ዚስ ይሄ ታይም እኮ ፈረንጆች ሳይቀሩ እንደትወርቂ ሴትዮ ፈረንጆች ሳይቀሩ ብላክ ለመሆን ፀሐይ የሚንቃቁበት ታይም ነው because black is beautiful if you know happy for your life this is for you working okay no touch sagaa keessan isiniif hawaayyetu jalqabarratti ganni koo bareedduu koo yaadin uumaa miti wanti hunduu hin darba torban tokkodha yoo bal'atee dubbatame jechuudha garuu haa ta'uuti ati bakka gaarummaa kee garaa qulqullummaa keetu si nyaachisa yeroo baay'ee tokkoffaa itti araaramte akka sana si godhani maqaa kee si balleessani lammaffaa itti araaramte ila otoo araaramtee jirtu gaafa manni kee gubatu otoo wajjin gubatte kan siin jedheedha ati ammoo sadaffaa kan dhaqxee araaramte kan sadaffaa dhaqxee araaramte haadhoo koo si ajjeesanuufi maal eegdeeti ati kan sadaffaa deemtee araaramte sadaffaa mooyyuu warra deemtanii bifa sheetiin bifa gogaa sheetiin warri madaaltanii arrabsaa jirtan mooyyuu ganniin fuulli shii gurraacha ullee keessi shii aannan adiidha hundi keenya yuuni jaallan hojiinsi kan adiiti olii jechuudha sadaffaa moo wanti isin beekuu qabdanu black is beautiful black is diamond okay yaannan attursu and then faasikaanii takka maqaan siin dhaamne warra soddaa jala teessee jechuudha foo'attee jiraatti mana keenya guyyaa lamaaf dhuftee jechuudha irreecha kanaaf bakka wanti isin hin jenneen hin jiru armi kee lafa qaqqabaa maddiin kee rarra'ee jaadha bakka wanti nuti nu jenneen walirraan kaa'in hin jiru waliin jajjabeessinu jechuudha afaan oromootiin viidiyoo isheen hojjettu laayikiin isaa 10,000 illee hin qaqqabu viidiyoo isiin amaariffaan hojjettu pi'a miiliyoonaan ilaalamaa jechuudha akkasitti wal jabeessu jarre nuti wal cabsuu gadi wal qabu isini galee keessattuu shamarroonni mana arabaa keessa teessanii nama qeexxan isin ganni qeequun dura qaama saala keessa shafanadhaame kan akka kechanii tawaarradan jiru bar miidiyaa kanarratti intala harmi asii gadi bu'ee qullaa kee viidiyoo waraabdutu ganni irraa haasa'adha intala harmi asii ka bu'ee daabboo bira jirutu ganni irraa haasa'adha nama taatee jechuudha ganniin gurraattidha ganni mee duraan dursiiti of sattari duraan dursiiti bakka jirtu laalladhu mee deemi duraan dursiiti jinjanaa jalaa bayi deemi duraan dursiiti dhiira qarshii kee nyaachisuu jalaa bayi duraan dursiiti dhiira waliin akka bineensaa yuusuu jalaa bayi mee of sattari duru ganni irra haasa'uun dura garadoonni jechuudha keessattuu warri shintibeeti dhiigu sii galee mee dura qaama saalaa kee shaffanadhu ka'iti gaafa san ganniin of qixxeessitee ganni qeexxa ganni fuula ishee argite malee qaama ishee gara gadii nagarre atoo hin jirre kan harmi kee akka saareetti gadi bu'ee
fagaara bira si jiru isa viidiyoo raabee dhiirratti ergitu qulluu atuu nama gacha dhaabbattee deemta ganni urratti gurraachifte jettetti ganni irra haasofte as baate bade cirraash nama taatanii kan akka keechanii bir googaliin isinitti kolfe arabni faranjii isinitti kolfe hin jiru ganniin fuula ishii gurraacha arga malee qaama ishii gurraacha miti kan argamu isinii galee hin dubbanne